Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo faa baay'atu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqeetu akkam jirtan baga nagaa taatanii annaga fuudha galanni waaqayyoo faa ta'u. Har'a akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti faayidaa qullubbii adii waliin ilaalla jechuudha. Qullubbii adiin faayidaa maal qaba yookiin bu'aa maal nuu qaba kan jedhudha. Qullubbii adiin faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa irratti dhukkuba qufaa nurraa ittisuudha fi hedduu iddoo guddaa qaba. Akkasumas immoo dhukkuba vaayirasii fi baakteeriyaa nurraa ittisa jechuudha. Akkasumas dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu nurraa ittisa. Inti aansee immoo dhukkuba onnee qabamus nurraa ittisa jechuudha. Pirootiinii waan of keessaa qabus immoo dhumaatii rifeensa keenya yookiin bubbeensa rifeensa keenya nurraa ittisuuf iddoo guddaa kan qabudha. Akkasumattis immoo faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Infekshinii qodaa keenya irratti yookiin qaama keenya irratti uumamuuf daaknee itti dibuudhaan nurraa ittisa jechuudha. Kanaaf kiloo qaama keenyattis kan eegudha. Kana bu'aan isaanii akkuma argitan qulqulleessee asitti bareechee jira jechuudha. Mana keenya keessatti akkuma beekamu shunkurtii adii fi jinjibilli nyaata mi'eessuudhaafis immoo iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Nyaata mi'eessuudhaaf jinjibilaanis walitti daaknee kophaa isaatiillee iddoo guddaa kan qabudha qullubbii adiin. Yeroo tokko tokko nyaanni qullubbii adiidhaan yoo baranne akka feenitti yoo hojjennu nutti mi'aawu. Kanaaf hawwootiin keenya yoo ilaaltan erga nyaata qopheessanii geessaniin booda dhuma irratti dabalu jechuudha. Harmeen koo garuu dhuma isaatirra dabaltillee wajjin qulaallatu yookiin wajjin hin xabbastu. Garuu ani asitti kanan arge wajjin xabbasan osoo wajjin xabbasnaa akka hawwoota tokko tokkotti immoo harmeewwan keenya tokko tokko iyyuu duras itti dabalanii dhuma irra wajjin dabalan jechuudha. Bu'aa isaa kan argachuudhaaf akka keessanii jalaan mannee kan akkatti qulqulleessee erga bareechee booda aannan daakaa jechuudha. Akka tasaa jinjibila kana dhiqee bichaadha. Kun maaf dhiqee isinitti fakkaate kana waxii yookiin immoo nyaatatti kan fayyadamu osoo hin taane shaayitti kan fayyadamudha. Mana keenyatti akkanatti daakamee firiizii keessa yookiin immoo firiizarii keessa godha jechuudha. Daakee akkatti bareessin kiisitti yookiin immoo feestaalii keessatti naqee firiizii keessatti fayyadama jechuudha. Yeroo shaayii barbaanne yeroo immoo aannaniinis danfisuu barbaanne dhiifama kabajamtoota maatii koo. Isa firiijii san keessaa baasen itti fayyadamu jechuudhaan malee gidduu hunda isa qulqulleessuun naqu kan argatu akkatti daa'imni firiijii keessan godha. Firiijii keessa godhee yeroo shaayiidhaaf na barbaachise, yeroo aannaniif na barbaachise, yeroo kophaasaa danfisee dhuguudhaaf barbaadan immoo achi keessaa fuunee danfisnaa jechuudha. Beektan akkuma ta'e yeroo mana arabaa keessatti sa'aatiin isin jiru waan ta'eef sa'aatii san gabaaftu sanii kana fayyadamu. Akkatti ergan daakee feestaalii nu barbaachisten feestaalii qulqullina qabu yookiin kiisii qulqullina qabutti naqama. Warri mana arabaa keessa jirtan yookiin immoo biyya ormaa keessa jirtan hin jira jechuudha. Feestaaliin baay'ee bareedan kan nyaata qofaaf bitamee lafa taa'u jechuudha. Isatti naqeen firiizarii keessa godha. Yeroo naaf barbaachisu achi keessaa fuudhin jinjibila kophaa barbaadan, shaayii wajjin barbaadan, aannan wajjin barbaadan isaan danfisee kennaafi jechuudhaan akkasittan fayyadama. Akkasumattis immoo kan nyaata wajjin kophaatti jechuudha. Kan nyaata wajjin shunkurtii adiidhaan walitti daakee yookaan qullubbii adii sanii walitti daakeen firiizarii keessa naqaa jechuudha. Kan baay'isee dalagee gimaashaaf pilaastikii yookiin sahaanii qadaada qabutti jechuudha. Laastikii sahaan qadaada qabu keessatti naqeen firiizarii keessa godha. Achi keessaa baasee yoon itti fayyadamaa jechuudha. Kan firiijii yookiin sallaaja keessan godhamu firiizarii keessan godhu hanga na barbaachisuun addaan qooddadhaa jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan haala kanaan kana daakee kuni kan shaayii waan ta'eef shunkurtii adii dura daakuu nan barbaachisu. Isa kanan dura daaka jechuudha. Shunkurtii adiin foolii baay'ee qaba waan ta'eef irraa naa hin ba'u. Kanaaf shaayii keenya yookiin immoo aannan keenya kan jalaa hin balleessinee fi kana fayyadaman isiniin jedha. Kana erga fayyadameen booda kun ammatti akkuma argaa jirtan kana immoo shunkurtii yookiin qullubbii adii kiyyaan itti naqachaa jira. Qullubbii adii kiyya ergan itti naqadhee nan daaka jechuudha. Isa kana immoo maal fayyadamuu qabna jiru isa daaknu kophaasaa hoo daakne osoo kalarii biraa yookiin halluu biraan nu harkaa fida. Gurraacha'uu danda'a, kalarii margaa giriin kan jedhu san isa agarsiisuu danda'a. Kalarii adda addaa agarsiisuu danda'a. Kalarii san akka nu jalaa hin jijjiirre yookiin immoo halluu isaa akka nu jalaa hin jijjiiranne jechuudha. Halluu bareedaa ta'een yookiin halluma jiru kanaan akka tursiisu maal fayyadamuu qabna? Zayitii fi soogidda fayyadamuu qabna jechuudha. Keessattuu jinjibila qabaatu gurraacha'uu danda'a jechuudha. Zayitii fi soogidda hin qabu taanaan hin gurraacha. Soogiddi iddoo guddaa taphata jechuudha. Wanni tokko kan jalaa hin maal jedhama? Wanta balaashaan yookiin foolii addaan kennine dhiifama akka dandeetti Oromiffaatiif jechuudha.
Kanaafuu isaaf iddoo guddaa nu taphata jechuudha. Akka halluu isaa nu jalaa hin jijjiirree akka dafeetu seeraan akka nu jalaa hin taane jechuudha. Kanaaf ani zayitiitti dabaleera, soogiddaatti dabaleera. Kana ndaafa jechuudha. Soogidda keessan akka ittiin baay'inne itti soo baay'ate yeroo nyaata dalagdan laaluu qabdan malee osoo nyaata hin dalagin soogidda sitti waan dabaleef nyaata itti soogidda san baay'isanii dabaluu qabdan kanatti waan baay'isee dabaleef jechuudha. Ani isa laaleen itti dabalaa jechuudha. Kun akkatti daakee jira akkuma argitan kanatti. Haaluma kanaan halluu kan yookiin kanuma qabatee tura jechuudha. Kun argaa jirtanii laastikiinatti naqeen bareechee isa dhumaa irrattis immoo zayitii irratti naqeen fireezarii keessa naqa jechuudha. Ani baay'isee waan handaakuuf akkuma isinitti yeroo baay'ee mana nyaataa waan ta'eef yeroo tokko qophaa'a jechuudha. Yeroo tokko qophaa'u kan jedha. Dalagaan isin baay'isan immoo kan jalamaati haa ta'u yeroo tokko qophaa'ee firiijii keessa naqama jechuudha. Baay'ate kan fireezarii keessa kan immoo firiijii keessa goonee itti fayyadamna malee akkuma nyaata qopheessuun fiiguun eeguma sana hojjechuu hin qabnu. Dalagaa keenya kun yeroo keenya qusachuudhaaf haala kanaa yeroo tokko qopheeffannee haala bareedaadhaan firiijii keessa naqannee yeroo dalagaa keenya kan nyaata qopheessinu achi keessa fudhannee hanga nu barbaachisu sanii itti dabalannaa jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtanii gafaan yookiin immoo inni harka gara tokkoon citeera. Kanaafuu muqayyaruu barbaanne waan ta'eef waan hojjedhe isiniin jedha. Ammas asitti shunkurtii fi jinjeeloo gara tokkotti shunkurtii adii immoo akkasuma namni jinjibila hin barbaanne ni jira nyaata keessatti mana keenya keessa jechuudha. Isa garagaraa nyaanni immoo jinjibilatti hin naqamne sin jira waan ta'eef garagaraan fayyadamu jechuudha. Kaan jinjibila walitti godhee gimmaasha immoo jinjibilatti hin fayyadamu jechuudha. Haala adda ta'een hojjedhe. Kanaaf shunkurtii adiin hedduu nu barbaachisa mana keessatti nyaata keenya mi'eessuudhaaf keessattuu yeroo lukkuu hojjennu waxii yookiin lukkuu biyya keenya jechuudha. Haala addaatiin bu'aa hedduu nu qaba jechuudha. Haala kanaan ani qopheessee jira. Ani immoo haala kanaan daakee qopheessee hundumaa isaa akkatti naqeera. Kanarratti immoo zayitii baddaa irratti naqee kan sallaajaa keessa godha kan fireezarii keessa godhu immoo fireezarii keessa godha jechuudha. Maafii baay'ina waan qabuuf akkana jalaa hin banneef jechuudha. Yeroo muraasa keessatti yeroo dheeraadha waan ta'eef kanaaf fayyadamu sanii fi kanaafuu jaalattan laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuun dagatinaa viidiyoo biraatiin hanga nuti deemtu nagaa.